gama muuziqaatiin gama aartiitiin Saalee Dagaagoo aartii biyya kanaa muuziqaa biyya kanaa namoota beekaman maqaan isaanii ka'an baay'ee isaanii kan uume kan leenjise gama hundaan namoonni maqaan isaanii waamame ol ka'ee dubbachuu danda'u naannoon uume biyyi uume ummanni uume kun har'as namoota akkasii of keessaa baase gaaffii har'a rakkoo har'a mudachaa jiru hiikuudhaaf itti gargaaramuu qaba. Namoota kaleessaa gaafa kaasu namoota akkasii baay'isnee uummachuuf fedhii kan qabnu irraa maddaa jechuudha. Barumsi bu'uura ta'ee namoota akkasii eega uume har'a kan nu barbaachisu misooma. Uummata Wallaggaa, uummata Oromiyaa waa hunda caalaa furtuun rakkoo isaa baay'ee hiikuu danda'u misooma. Kalees dhagaa cilee agarree jirra, warqee agarree jirra. Har'a warshaa tokko jalqabsiisuu osoo hin taane agiroo indastiriyaal paarkii kana ilaallee warshaa kana jalqabsiisuuf carraa guddaa argannee jirra. Warshaan kun akka Itoophiyaatti gama waan nyaataaf ta'e pirooses gochuu keessatti warshaan amma warshaa har'a jalqabsiinu kana kan ga'u hin jiru. Warshaa isa guddaati.